السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكم والتنجرت فيا ويا بقجرة تنبغي رونا جيسني أول من نقاتو جنة إذا كانت تيان سودان يويا أمس يويا جوابون قد كيسا كيرو وليد بقجرة تن يويا جننو أركفوني دعوتو تفير دفتوني كي يندو كيسا بقر ما جيسن أما اللي يادين كابو إلى هالتا خراوة بودي وابو مال جو جرا يسا جرا مال قدو جرا برد بريرا waboo jala bullee jireenya keenya hooyyeffanna jechaa jirraa jechuudha. Karoora keenyaaf sanii yaadi keenyaaf sanii bakki ga'uu jirrus bakka sanii. Hoggaa akkas ta'etti taa'anii ilmiin dhalatu ka'aa sasuuhaa yaa warra rafee lafaa ka'aa eessatti dhufnaa warri jettan ammoo garee dambalii humna qeerrootii fi gurmuu galaanaa jalatti kottaatii waamicha isiniif goone gargaarsa tumsa wabootii isin jedhanii jiran. Oromoo maraaf akka janiiwu Oromoo maraaf jedhaal nama Oromoo hundaaf. Oromoo waliin qabsaa'u jirullee affeeraan godhameefii jira. Garee dambalii jaarmiyaa gurmuu galaanaa. Kanaafuu waamicha kanaaf feesbuuk irra gadhiifamee jira. Waamichi godhameera. Yuutuub irra gadhiifameera. Miidiyaa adda addaa irratti gadhiifameera. Meerree warri raftan kaatanii owwaattanii jirtanii. Sassoo hammalee ilmiin dhalatu uffattee ciifnaan eessaan dhalchitaa achumatti haftaa ishiinus jibbisee biraa deemti. Bilisummaa barbaannaa jechaati taa'aniin taatu lafaa ka'iti waan qabduun yaada qabduun humna qabduun karaa dhufte tana akka galmaan geessu waboo faana hiriirii jedha. Waamicha sabni keessii godhe qeerroo fi qarreen dargaggeessi shamarran waliin tumsatti jiran marsaa tokkorraa ilaa 10 ka marsaa tokkorraa ilaa 4 deemee jira. Isaanis Oromoo atis Oromoo maal raftamaa jallifta. Isaan maal barbaadanii ati maal dhabdee ati maal argatte isaan maal dhabanii ati maal argatte jallifta. Maaliif waamichi keenya gurra sin buune har'a waliin gabroomne boru waliin bilisoomuuf teenya. Ati immoo har'aa sin maraftaa boru sammuu haateen wajjin kofaltaayi. Silaa kan ifatee fi kan rifate kan jallate sun bakkuma sanitti nu eegani. Isaanis immoo bilisooma walumaan bilisoomuuf teenya. Akkasiniin jalaa qeerroo fi qarree jaarmaa kana lamman jalatti argaman. Sadiiu jaarmaa tokko maqaanii wallaalee dhiifama waliin jaarmaa sadan kana jalatti jalmarroon isinii dhaameera. Leenci dur leenca bosonaati amma leenca magaalaa ta'ee jira. Leenca magaalaa keessa baroodaa deemu kan namni sodaatti hin dubbanne ta'eera. Saniifuu dhiiroo akkamiin oduun bilcheessi midhaan bilchaataa nyaanna jedhee taa'a namni. Oduun hojjatin mindaan hin argamu hojjatanii argama. Bilisummaan kun olaali warri sabaan nuun geenye bilisoomee biyya biraatu bilisoomuuf keessa utaalaa jira jechuudha. Hai duuba eega akkas ta'e Oromoon ani waan adibatu jira waan na ajaa'ibaatu jira akka malee waa'ee Oromoo kanarratti golaan ilaaluu ta'e. Yoo lakkoofsaa 60 nuuf himan miliyoonaan. Fakkeenyaa fudhannuu bakka hedduutti miidiyaa uummata Oromoo jala deemtee ilaalte chaanaaliin isaanii du'a kan isaan daawwatus du'a yaadi isaaniitis akkasumatti karaa tokkoon jiru adda faca'eetuma taa'aa jira. Adda faca'aa akkuma wal arrabsu waan walii kana jala deemeetu walirratti bobba'uu malee karaan keenya kana jee karaa tokko karaa haqaa deemaa hin jiru jecha. Baay'een warra jallate haa ta'u sun warra jallate jennaa as deebinaa rakkataatu jira. Kan manni irraa gubateetu jira. Kan nama hoosateetu jira. Kanaafillee ta'an jiru jecha bal'inumattuu. Kana ammoo Oromoon akka gaafa namni sabboontoota fayyoon hidhaman maallaqa kaffalteedhaan baasinii jira. Sunan sun achuma haa ta'uti nama bilee si baasuuf kaffaliitiif qabsoo cimsii jedhan. Ani hin jenne sana yoo tajjee. Sirrii dharee wanni sun. Yoo nama baay'ee namoonni hidhamee hidhaa baasa jettee jarri fuudheetu wal deemsaatti kaffaltaa gadi baaftaa garii isaan maagoota gibiruma kaffaltaa jechuun amma jirutti bilisa ba'uu hin dandeessu. Maa akkasuma gootanii. Akkas egaahii bilbila nabboo jedhuun guutee Oromoon amata meeqa guutuu taa'ee bo'uu hin qabu. Amata meeqa guutuu taa'ee bilisummaa eeggatuu hin qabu. Amata meeqa guutuu taa'ee tuma waboo saara jiru maalitti jira jee gaafatuu hin qabu. Ofii isaatii ani maalitti jira jee of gaafatuu qabaa. Kun dhaamsa qeerroo fi qarreen jaarmee halammeerraa isiniif dabarsaniin
isinii gabaasuudha malee an ofii jechaa hin jiru anaas walumaanuu isinii naa waliin naan jedhanii jiran ani waan takka nama godhee jiruu miti waan takkas nama keessa jiruu miti ittis hin jiru afaan waa dubbachuutti hin jira malee harkaan itti hin jiru kanaafuu Oromoon akka jiru nama hunda waamanii gaaf hunda nama waamanii jedhan saniifuu har'a waamamtanii jirtanii dambaliin humna gaheeroo warri waliin hirmaanna jettanis tafaddaluu warri gurmuu galaanaa jalatti hirmaanna jettanis tafaddaluu isin hin jetti gaheeroo fi qarree manguddootaa fi hayyoonni marsaa 10 bira gahanii jiran 11ffaadhaaf deemuuf deeman maaliif hanga xumura gabrummaa argannaa fi gammachuu bilisummaa gaafsanii harka wal fuunee adda gallaa hanga sanitti lubbuu teenya dhaba malee dhaabbannuu jedhaniiran garuu Oromoo bal'aa bakka kanan argiin waan kana quban qabneef kottaan waliin hirmaadhaa isin hirmaachifnaa wajjin hirmaadhaa humna nuuf taha isin hin jedhin isin affeeraniiran Oromoo maaliif calliftan hay baay'isa weeja warri ma biyya ummata dhiisanii baay'isa weejan xinnoo turanii miidiyamarra yaa'anii garuu ummata miidiyaarra deemu malee ummata wajjin gadi bu'anii rakkoo jirtuuf karaa daandii guddaa jallaa dhiisanii karaa biraa deemu malee rakkoo jirtu furuudhaaf daandii guddaa qabatanii jallaa guddaa deemuudhaaf qophii jiran natti fakkaata. Miidiyaarratti iyyuun yaada hin taane immoo hookiin nuti karaa nagaatiin qabsoonnaa nuti akkanaatuun bu'annaa oduu abaluu hidhaa baatee falaa oduu immoo abaluuwwanni duuba taa'ee booda fala fida laa fi wala shee laa yajuuzu akkuma jessan hin bakka wanni akkasii amma dura haraama ta'eera jechuudha. Kan halaala ta'e kan humnaan dhufe humnaan deebisu kan haqa qabu wajjin kararra deemu kan dhugaa arge jala deemu. Kejee bara Oromoon yookiin nama ta'ii namaan deemee yookiin ammoo isa nama tajaajila deemee jedhanii miti kan dhiira kee dhaabbatte nama morminii qofaaf ta'a. Kanaafuu waamicha kana nan beekama warra miidiyaa kana na jala daawwatu nan beeka. Baay'inaan Saudi Arabiyaa warra jiran lammata biyya Itoophiyaa keessa warra jiran sadaffaan Dubaay arfaffaan biyya Ameerikaa keessa wamma xiqqoo takka nin beeka jechuudha. Warra daawwataa jirus biyya isaa irra daawwatan hunda hin beeka. Warroonni biyya kana hundarra jirtan sagalee kana dhaggeeffattan dambaliin humna qeerroo eessa jaa odeeffannaa kottaa naasin geessa yoo feetan. Lammata jira sadaffaa jira. Lakki nuti bakka dhuftee nama dhuftu bilisummaa nama edna jennaan isin dhufti ishiin isin gargaartanii isin haftu ishiin ni dhufti isin haftanii isin hin dhufti ishiin saniifuu seenaadhaa maqaa keessanii fi saba keessaniif mul'adha jechuu barbaadeeti bakka raftanii kaa irriibaa ijoollee warri isin jechaa jira ummanni hulaa isin dha'ee ijoollee warri dhaal yaa warra manaa lafaa kaa irriibaa nama bari'eeree yoo hulaan banatee namni hulaa nama dhaalaa dhufe akkasis isin dhahaa jiran qeerroo fi qarreen dargaggeessi manguddoon hayyoonni warroonni miidiyaarra jirtanii hundi keessanuu isin affeeramtanii jirtanii Oromoo dambalii jalatti gurmaa'ee isin affeeree jira kottaa isin jennee jirra bultii gaarii oolmaa gaarii rabbi nagaa isin haa godhu warra dhufe simatuudhaaf qophii waboon ammoo waraana biyya keessaa simatuuf qophii isiniif galaa dhaga'uu baattan isintu itti dhufa booda annan galchu nagaatti bulaa.